السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجتو المان أورمو المان آية نجني كنا كان أن الرامة كيسن برهاي وجرا هر واي حال بيجارتي واتو كل ما سري دبتشو دافدياته أبصان نرجع فتاتي أمس كيسموتا قبني يعني إسانتي يا هاساكي يبودا غير إساني سندبرسا wanti hadha irraa haasa'uudhaaf kaane waa'ima haala yeroo irratti deemamaa jiru haala ummata keenya gowwoomsuudhaan ammallee badii irratti badii Oromoon duraa yoo mammaaku namni badii ofii beeke wallaalaadha hin jedhamu jedha. Amma badii san irratti Oromoo tuffachuudhaan ammallee badiin sun akka waan badii hin taane irratti waa'ee badii sanii gaarii godhaniitiin hin haasa'an. yaa ummata keenya hagawum nu gowwoomsan hagawum akka daa'imaatitti nu ilaalan Oromoon bar hundaa beeka osoo beekullee dadhabra garaa bal'ata Oromoon garuu mooyyuu obsii haga qaba obsi daangaa tare sodaadha malee obsa hin jedhamu. Amma asirratti ilmaan keenya dhiiga dhangalaasaa ilmaan keenya ajjeesaatiin gochi kun akka waan gaarii ta'eetitti kabraa qeequudhaan akka waan balleessaa isaanii hin taane balleessaa isaanii fudhatanii yoo of sirreessan rakkoon qabu uummata waliin uummanni keenya gara bal'aadha araaramee waliin deemuu hin danda'a garuu osoma balleessaa ta'uu kana balleessaa itti beekan uummata keenya gowwoomsuudhaan akka daa'imaatitti ilaaluudhaan rabbii yoo namni rabbiin beeku tokko rabbima kana hin sodaatu inni bar jalqabumaayyuu osoo rabbiin beekee murtaddiin ta'u ture. Yaa sun mataa dantaa dhuunfaa isaati. Ammas waan uummanni keenya guutuun beeku waan uummanni keenya shira isaan xaxan kana osuma beeku akka balleessaatitti osoo hin laalin waan biraa haasa'uun kun waan biraa laaquun kun tuffiidha. Hagiyoom nu gowwoomsan yaa uummata keenya harka dha'uu fi haadhiisnu. Hanga yoom nuti isaanii harka dhahaa isaan nu duuba goraa yookaan dhugaa nu harka kahaa dullaa kanutti kahan haga'u bakka hin beekne shira isaanii tarkaanfiitti haa deemu hayyoota keenya dhageenyee duuba haa deemu jalqabumallee isaanii kan miidhaatiin hin ture. Jalqabumallee waggaa 27 namni kun nama seenaa gaarii qabu miti. Nama ummata Oromootiif dhaabbate osoo hin taane nama ummata Oromootiif dhaabbate namichi. Gaafachuu dandeenyetti. Eemee ati arraan tana calanqoo irratti waltajjii hara diradhaa harar gabboonii isaaf obbolamman waa hedduu dubbatanii ture. Rabbiin ani yooniin dhugaadhaan Jawaar ajjeechaa Jawaar irratti harka kanii keessaa qabadhu taate Rabbiin Oromoon itti amantu murtii haa kennuu jee jalqabuma irratti inni kun Rabbii kamitti amane arraba meeqa maal godha akka ture akkamiin yaada kanaan bikka dhiifama gaafata yennee uummataaf qophiirra jirru ammaas yaada biroo ka dhiiga ilma Oromoo itti ajjeefatu siyaasa bal'ifatu asiin gabbee mee hangam takka Oromoon isa kana Oromoo rakkisaa jira Amaara ta'ee heewwaatu uummanni Tigreedhaa qophaa'aa jiran waraana labsuudhaaf Oromoo tana akkamitti dhiigni Oromoo bilood baankiidhaa qo'ee namichi kana mee asirratti mee yaada Oromoodhaaf kan jiru. Asirratti gaaffiin gaafatte bareeda. Inni gara calanqoo dhufeetiin wanti inni haasaa ture ijji gamnaatuun dura bootti jedhan. Ammallee bakka Oromoon itti wal taatee tokko taatee finiintee iddoo sodaa qaban jalqaba dhaqan. Hargee jechuun uummata of kabachiisu uummata duubatti hin deebine. Isaan jalqaba achi qabanneeti ummata kaan tasgabbeessuu hin danda'ama jedhaniitiin garana dhufan. Garuu uummanni keenya uummata gowwoomu miti. Uummata osoo beekuu irra taru. Shirri isaan xaxan kun ka viidiyoodhaan waraabamee qaama mootummaa irraa inni kun bar haasawaa afaanii isa dhugaan tun bar yoo hin qadhatti malee hin cittu. Ka inni shira xaxaa ture rabbiin ifa itti baase ishi kana caalamee ifa kana caalumee kamiin haa barbaadnu afaaniin dubbatee akkuma san gochaan gaate
paarlaamaa irra taa'ee uummanni Oromoo akkuma guutuun beekuttu haasa'e. Haasaasan immoo biyya keenyatti akkana biyya warra Jawaariititti akkana. Qooyi Oromoonni daa'ima waggaa tokko lamaati daabboodhaan kan akkana sossobanii yeroo hunda waan hin taane shira irratti xaxan. Yaa uummata. Namichi kun akkasaan maqaan doktaraami hayyuudhaami akkamiin waan akkanaa kana yaaduu dhaba. Balleessaa isaa kan uummanni guutuun irratti as qabe akkamitti ofirraa garana qabu yaada. Balleessaa ofii fudhatee uummanni keenya gara bal'aadha uummanni keenya uummata araarama uummata irra walii taruu jaalatu yoo hin balleesse isin malee homaa hin qabu jedhee uummata kana of kenne yoo dhugaa dubbate dhugaan ilmoo rabbiiti maal rakkoo qaba. Garuu immoo kun yaa uummata kiyya wallaahi kun ammallee uummata akkuma duraanii san akkuma nafxanyoonni karaa hin taaneen uummata keenya gowwoomsaa hin araaramna jedhaa gowwoomsaa waan hin taane haasaa uummata keenya miidhaa turan kunillee ilmaanuma nafxanyaa saniiti karooruma nafxanyaa saniin deema. Uummata keenyaaf yoo ka dhaabbatu taate deebii uummata keenyaa tokkumaa hin deebiin. Sabboonummaan isa keessatti maa hin mul'atu. Inni sabboonummaa nafxanyaa kana maaf aarsaa oola. Itoophiyaa andi biyya afaan takkaa biyya aadaa takkaa biyya amantaa takkaa tana uumuuf maaliin uummanni keenya gootonni keenya kanaaf jedhanii dhiigni isaanii dhangala'aa ture. Inni kabajaa gootota keenyaaf maaliif hin kennine? Moo akkuma fedhanitti akka waan ofii isaatii bosona seenee qabsoo tanarratti dhiigee wanni tana mo'atee achirra galee akka feetti bulchuu yaada. Jawaariin inni ajjeesuudhaaf yaadu kun bar isa caalaa uummata Oromootiif bar cinqamaa ture isa caalaa uummata Oromootiif hojjetaa ture bar karaa piistaa gara ispaaltiitti deebisee karaa kanarra deemaa jedhee karaa isaanirra kaa'e. Amma sareen maraatte saree gara ofii nyaatti jedhan. Namichi kun haga Jawaar irratti ija kennu nafxanyoota guyyaa isa jibban kan miidiyaa irratti waan hin taane isaa kijiban miidiyaa akkasitti kijibu miidiyaa isa jibbu miidiyaa kanaa dhugaa kennee fi OMN gara biraatti fudhate inni OMN kana bar qabsoo kana akka inni achi seenu keessa OMN kana hambaa wayyaanee jalaa tarraafii wayyaanee jalaa isa baaseetiniin teessoo gubbaarratti akka inni addunyaa irratti beekamu keessa godhe. Galatamaa wallaala namichi kun. Uummata Oromoo hagam gowwoomsa. Ammas warroonni isaa gadi jirtan hagam isa jala deemtan. Nuti wanti nu baasu ammallee tokkoo fi tokkummaadha. Gootota keenya hayyoota keenya haga isaan karaa sirrii irra jiranitti kabanyee wal dhageenyee gaafa waliin deemne bilisummaa maqaatii miti bilisummaa haqaa hin arganna guyyaa sun inshaallah. Bilisummaa akkuma jalqaba dhiigaan dhuftee as geessine dhiigaan gootonni keenya bar yoo jedhan gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhabnu ilmoo itti guddifnaa jedhan. Ka'ee hiddaan buqqisuun kanaare sochoofnee dhiifne bar gabrummaa tana sochoofnee taniin dhiifne. Yoom irraa tunne bineensuma akkasiitu bifa jijjiiratee nu dhufe malee keenya fakkaate. Garuu bineensa keenya kanaaf obsa hin qabnu. Osoo bineensa kaan ta'e obsa hin qabnaa fi hin laallaa ture. Garuu bineensa keenya kana kan fakkaatee nu keessa seenee nu miidhu nu nyaatu kanaaf obsa inumaayyuu. Asirratti sirriidha dubbiin teeti. Harargee dheengadduma Oktoobar 27 kana keessa warri jimaa quuftanii mirqaanaan akka fedhii keessanii taatan qusadhaa je'eeti Harargee guutuu arrabse. Amma arrammoo Harargee san dura dhaabbateeti waan inni himmata je'e uummannis daawun Abiyyi jaanii irratti labsanii san booda manguddoo hannaan osoo Harariin deeman jeen dhoysaadhaan namni isa dhagoo keessaafuu Harargeen isan dhageessu. Ammoo dhaamsa OPDOodhaaf maal waan qabdumee ibsiif. Asirratti kun gamnummaa osoo hin taane wallaalummaadha. Ammumaa as garagalaniiti hayyuu fakkaatanii ummata keenya nyaata ummata keenya arrabsa ummata keessaa ba'an ummata osoo hin baratin isaan barsiise. Qarshii Oromiyaatiin gibira fi federaalaaf galchaa numarra taa'ee nu nyaachaa ummata saama ummata gaafaan diree eegeen haasasu gakkee arra. Ummata osoo hin baratin isaan barsiise.
ummata dukkana keessa lubbuu isaa qaalii tana kenneetini ifa kana isa baase inni ummata oromootiif jedhee guyyaa tokko yoom dhiige hargeen inni bar qineedhaan jimaa nyaatanii birrii isaatiin hin nyaanne ammallee isa eeggataatiin hin jiran isumatu saamaa jira malee ummanni hargee tokkochi qabeenya mootummaa saamaa hin jiru warruma mootummaatu isaan saamaa jira yookaan arraba biraatiin arrabsaa yookaan of jalatti qabanii sossobuun kun hagayoom sossobamna hagayoom gowwoomfamna ummanni keenya hayyuudha haa ta'u garuu ofaa beeku bineensa kana itti adammadhu gochi isaallee ifa itti bahaatiin hin jira ka inni garaa jalaatiin shira inni xatu amma dhugaa itti mul'ataa jirti dhugaa itti mul'ataa jirti warroonni isaa gadi oppiiduun warroonni xiqqoo ummata keessaa ummata qaroo ummata keessaa keessa jirtan ummata keessaan bayinaa caasaa isaanii diriirfattee jirti oppiidiyoon dhiyoon tana hojjettoonni keenya faan dhaabni keenya isin hojjettoonni mootummaa humaa takka hin shakkinaadha jee mee isaan kanaaf caasaa diriirfatanii jiranii ummata nyaachuun hin jiru qeeroon ija banees ilaalaa jira ittiin kana osoo namni beekaan tokko namni namni ta'ee hin dogongora beekta namni dogongora ofii sanirraa barate mooyyuu beekaa jedhama namni dogongora sanirraa yeroo tokko lama sadii maalinni kun tapha siyaasaati ummata keenyaaf maaliif wajjan ummata keenya as jalatti qabataatiin deebii isaanii osoo hin deebisin ammallee karaa amantiitiin karaa biraatiin miidhaa masgiida gubaa mana amantaa kiristaanaa gubaa ummata waliin buusuudhaan gandaan ati Arsii ati Harargeedha ati Jimmaadha ati Walloodha ati Wallaggaadha jedha Oromiyaa keessatti komaandi poostii labsaa yaa ummata keenya hagayoom bineensa guyyaa kanaa bineensa guyyaa jedhe malee inni bineensa guyyaa san daran bineensa guyyaa san haa ta'u garuu dhaamsa kiyya har'aaf asumarratti gabaabsaa maanguddoo keenya hayyuu quuqama lammitiif illee akkaan onni jedhu gara isaaniitiin dabarsaa gaggabaabsaatumaan sa'aatiin keenya dhumate waan dhugaa bineensa eeggan jaarsa waaqoo qootoo tabboo qabsantaan keessatti dhugaa waa'ee waaqallee nu gurmuu kenna kanaan dhageenye namni dhugaa dubbatiin du'aallee yaamu yaan egeenne duuba dhugaanii qallu malee qallattuullee hin jirtu cubbuun ammoo guddoon tu yoo laf dhooftu hin dandamattu cubbuu damee bosona tokkochi idda jala hin jiru dhugaa ammoo cubbuun mataa gubbateettan iddi jalaatti hin jiru jaarsa waaqoo jedha duuba wanni waan guddoo mul'ata kana waan iddi qabaattu ija mul'annellee iddi qabdi dabsa jechuudha yoo nu wal dhageettii qabaanne dhugaan teennaa duuba namni dhugaan loolu hormu dhugaan booratu biyyeen ilin buutu namni dhugaan loolu namni dhugaan beetta duuba falmade in argata lafaallee duuba yoo gargar bachiin qabnu haa waliin jireen qabaatan kanami isaanii sum kasobii hin jirre kasoob kan hin beenu kasoob kan akka wanni kun soba beekuu dandeettanii mata qabaatanii waan kan gartan ilnu garreen tanaan gartan duuba diinii nu dabsachuu hin danda'u nu abbiyyuun keenne nu fakkaate duuba nu sobee akkasiin sobii isaa suni rabbiin guddaan duuba mul'ise akkinni okolla beektaa okolla araa jedhanii miila lafaa dhaabatanii dansa uftoche okolla araati duuba miila lafaa dhaabate jechuudha okolli isaa hadharaa kaan yaa mul'ate wanni akkinni dhalate iyyuu akkaan jechuudha haalum duriyyuu amaarii itti nuu fiduu nu dhufuu jira jechuudha duuba beektaa amaar hojjanni mataa sirraa kutu fedhe akka mataan sun sirra cisuutti hin gartu hojiin mataan sirra cisu garta yoo sun ati yaada gartu. Asirratti sa'aatiin keenya waan dhumateef dhiifamallee dubbiillee afaan isin kute amma sa'aatii yeroo biraatiin walitti deebinutti uummata keenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaarra nu